kawaala manbara Birahaan Qulqulleettii Sillaasee Dirree Dawaatiif diizaayinii kawaala sanaa kaastee diizaayiniin suni dorgomtoota hedduu keessatti ati mo'attee injifattee mo'ataa taatee badhaafamteetta. Ganna Uggaarfaffaa yeroo turreetti jechuudha bara darbe ganna keessa ture hojjechaatii kan turre. Diizaayinii kana hojjechuudhaaf akkuma isin jedhi barumsaan duraan xiqqoo qabu irratti wanta baay'ee akkan dubbisu na taasiseera. Fannoo jaalala si arganne kennaa waaqa keenya nagaan siif haa ta'u Maariyaamati haadha teenya. Olmaa keetii toonaaf baay'atee. Diizaayinii mana kiristaanaa Daaqoon Boonsaa Nugusee arkitektii wajjin wal qunnamuu dandeessuun harka fuunee maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo biyya keessa biyya alaa teessanii qophii keenya qophii miidiyaa Sootiriyaatiin darbu qophii utubaa yeroo kiristaanotaa jedhu jalatti nu hordofuudhaaf sonooftanii nu eegaa kan jirtan bakkuma jirtanitti maqaa Waaqayyootiin akkuma sa'aatii keessanitti akkam bultan akkam ooltan akkam sa'aatii kana geessanii waaqa sa'aatii kana dabalee nu kenneef dhugumatti maqaan isaa kan galatuuf kan ulfaate nuuf haa ta'u deessee kan nuuf laattee baattis kan wajjin godante qulqulleettiin qulqullootaa giiftii naati gooftaa dubreen Maariyaamaati keenyas uumaadhaa gaditti wantoota hundumaa olitti dhugumatti soba sootiin makiin maqaan ishee kan kabajamee fi ol kan jedhu nuuf haa ta'u hangafoonni ergamootaaf ergamoonni toloonni qulqulloonni wareegamtoonnis kennaa kan qaban hundumti isaanii akkuma Waaqayyo isaan kabajetti maqaan isaanii kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa torbee darbee yaadattu qophii kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee fakkii kaasnee fakkiin maalinni akkamitti jalqabame ulaagaa akkamii qaba fakkiin qulqullootaa garaagarummaa xaa'otii wajjin qabu maali jennee obboleessa keenya Daaqoon Faarfataa arkitektii Boonsaa Nugusee wajjin kutaa tokkoffaa qophii keenya isin biraan ga'uun keenya kan yaadatamu ta'a. Egaa har'a immoo kutaa lammaffaa isaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatanii waan baay'ee akkuma torbee darbee buufattu jennee abdannaa qophiin keenya qophii yeroo kiristaanotaati miidiyaan keenya miidiyaa Sootiriyaati keessummaan keenya Daaqoon Faarfataa arkitektii Boonsaa Nuguseeti wajjin turaa isiniin jenna. Daaqoon Faarfataa arkitektii Boonsaa baga nagaan nu dhufte jechuu jaalanne irra deebiidhaanii qophiin keenya qophii kutaa lammaffaatti itti fufaa. Torbee darbee akkuma yaadatamu fakkiin maalinni akkamitti jalqabee faayidaan isaa akkamiidha garaagarummaan fakkiiwwan gidduu jiru maal fakkaataa akkasumas xaa'otii fi fakkii qulqullootaa gidduu immoo garaagarummaan jiru gaafii shakkitootaaf deebii akkamii akka kenninu keessatti ilaaluun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa qophii keenyatti dhufnee jirra. Qophii keenya kutaa lammaffaa keessatti wajjin turuu kanan barbaadu kan immoo seensa qophii kutaa lammaffaa keenya kanan godhachuu barbaadu. Kawaala manbara Birahaan Qulqulleettii Sillaasee Dirree Dawaatiif diizaayinii kawaala sanaa kaastee diizaayiniin suni dorgomtoota hedduu keessatti ati mo'attee injifattee mo'ataa taatee badhaafamteetta. Beekamtii sitti argatteetta. Sana caalatti immoo dabalatee asuma Finfinnee keessattis immoo mana kiristaanaa Qulqulleettii Sillaasee Inxooxxoo irratti mana barumsaa giraawundi pilaas 4 ta'e diizaayinii isaa kaastee fudhatama argatee bu'uurri isaa jalqabamee jira. Mee kana keessatti Daaqoon arkitektii Faarfataa Boonsaa namoota baay'ee keessaadhaati yeroo sana barataa turte yookaan immoo waggaa afuraffaadha moo waggaa shanaffaa naannoo kana turte waggaa afuraffaadha waggaa afuraffaadha. Namoota ogummaa kanaanii muuxannoo yeroo dheeraa qaban caalatti isaan wajjin dorgomtee kana mo'atteetta. Mee maaltu sitti dhagahame haala ture sana keessatti kaasteeti mo'annaa keetiif ulaagaan namoota muuxannoo qaban barataa taatee caalte sana keessatti waan manni kiristaanaa si gumaachite qabdi asirratti jalqabnu mee Daaqoon Boonsaa. Tole galatoomaa diizaayiniin sun yeroo dorgomaa turretti jechuudha akkuma jette barattoota hedduutu dorgomaatii ture akka yaa'ii mooraatti qophaatee ture waan ta'eef jechuudha ganna Uggaarfaffaa yeroo turretti jechuudha bara darbe ganna keessa ture hojjechaatii kan turre
jalqaba dura haalli nuti hojjechaatii ture keessatti faayidaan mana amantaa keessatti guddachuu kiyyaa waan xiqqaamti dhuguma dubbachuudhaaf yoo ta'e mana kiristaanaa diizaayin gochuu miti ilaalleetuma hubachuudhaaf xiqqoo beekumsa naa barbaada. Diizaayinii isaa hojjechuudhaaf immoo beekumsa xiqqoo fooyya'aa ta'e immoo naa barbaada jechuudha. Beekumsa sanaan illee guutumaa guututti illee qabaachuu baadhu jalqabuma dura guutumatti laphee kiyyaan tamaneetoo nan danda'a jedheetoo akka seenuu kan na taasise barumsaan duraan mana amantaa keessatti kutaa mana sanbataa keessatti qabaachaa turedha. Hiikaa manneen kiristaanaa seera sirna mana kiristaanaa keessatti barachaa turre ni jiru waan tureef jechuudha. Jalqabaa kaasee haala itti bu'uureffamu irraa kaasee hanga hiikaawwan qoqqoodamiinsa keessa isaa ta'uu danda'a. Hiikaawwan baay'ina biildiing kompoonentoonni jiru miti. Fooddaa ta'uu danda'a, balbala ta'uu danda'a. Guutuudhaa jalqabee amma jalaatti bu'uura isheetii kaasee amma fannoo gubbaatti jechuudha. Kan jiru baay'inni isaanii, hiikaan isaanii, piroopoorshiniin isaanii, guddinni isaanii maal akka ibsu guutumatti waan barachaa turreef inni bu'uura naaf kenneera. Mo'achuu kiyyaaf miti jalqabuma kiyyaaf jechuudha. Sana booda immoo hojii kiyya hundumaa keessattuu kitaabolii manni kiristaanaa qopheessitee ni jira waan ta'eef jechuudha. Leenjiin nu kenname illee amma ta'e ni ture. Isa booda immoo kitaabolii garaagaraa ilaaluudhaan akkasumas immoo barsiisota garaagaraa dubbisuudhaan isinillee keessaa qabdu galatoomaa isin jechaati. Namoota garaagaraa na gargaaran hedduutu ture. Garuu akkuma jettan manni kiristaanaa xiqqoodhaa kaasee toona barsiisuun ishee hojjechuu kiyyaafis mo'achuu kiyyaafis iddoo guddaa naaf oolteerti. Gargaarsi Waaqayyoo karaa isaanii na gargaareera. Beekumsa kiyya qofaan waan ani jedhee miti jechuun barbaada. Maal sitti dhagahame amma barattoota qofa miti kan si wajjin dorgome keessattuu namoonni muuxannoo arkitekchariidhaan yookaan immoo ogummaa diizaayinii kana qopheessuu qaban baay'eewwan isaanii yuunivarsiitii adda addaa irratti akka achi keessatti walitti babba'anii dorgomtinatti yeroo kanas qabna. Kuni dhuguma miti waansa? Dhugaadha. Jalqaba dura barattootaaf dorgommii qophaa'ee ture. Tokko. San booda barattoota san keessaa kiyya mo'atee too darbee isa booda immoo akka carraa manni kiristaanaa maquma isaanii jechuudha maquma Sillaaseetiin qophaa'u yookiin immoo ijaaramuudhaaf qophaa'ee turetu ture. Diizaayiniin jalqaba hojjetamee turetu ture. Sana booda diizaayinii sanaa fi kiyya yeroo walitti ilaalan wanti kun odoo wal biratti ilaalamee yaadni jedhu karaa ogeessota gamootiin jechuudha. Barsiisota keenya turan baay'ee isaanii yaadni akkasii dhufnaan kiyyaa fi warreen alarra hojjetan kan arkitektoota na dura turan. Warri muuxannoo baroota hedduu qaban. Barsiisota yuunivarsiitii warra turantu keessa ture. Isaan faana immoo irra deebiidhaan akka laallamee fooyyaan akka filatamu yeroo jedhamu irra deebiidhaan dhiyeessine jechuudha. Sana booda haala saniin kiyya kan mo'atee galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u osoo naaf hin malinii gammachuu guddaatu natti dhagahama waan salphaa miti. Umurii kiyya kanaan cubbamaa ta'e osoo hin jiru mana amantaa diizaayinii isaa hojjechuu jechuun dhugumatti Waaqayyoon nama filatee fi waan akkanaa kan kennu. Na filachuu isaatiif dhugumatti Waaqayyoon nan galateeffadha naaf maluu baatus jechuudha. Akkuma qulqulluun Daawit mana kiristaanaa ijaaruudhaaf mana amantaa ijaaruudhaaf jedhamee dhowwameetoo ilmi isaa ijaare sana jechuudha. Nama filatameef akkuma kennamu jechuudha. Akka Waaqni na filateettiin yaada. Dhugumatti beekumsaa fi ogummaa kiyyaa waan hojjedhee yaadu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Yeroo ammaa kanaan osoon ganaa eebbifamee illee hin bahin muuxannoo xiqqoon qabuun kan hojjedhu Waaqa na gargaareef jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u jedhu. Eegaan arkitekcharii seenee booda wantoonni barachaa turre wantoota addunyaadha malee gara amantaatti kan nu fidan hin turre. Carraa kanas immoo kan achitti nuuf qopheessaniif galata guddaan qaba. Gara hafuuraatti wanti alatti barannuun wanti dhumti isaatu gara hafuuraatti finneetoo jireenya hafuuraa keenyaaf waan nu fayyadu ittiin buusuu hin dandeenya dheetan amana. Kanaafuu wanti nan baradhe kun jireenya hafuuraa kiyyaaf eebba guddaa naaf fidee ta'uu dhufuu isaatti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Diizaayinii kana hojjechuudhaaf akkuma isin jedhe barumsaan duraan xiqqoo qabu irratti wanta baay'ee akkan dubbisu na taasiseera. Yeroo wanta baay'ee dubbisu kanatti immoo waa'ee haala hojii mana kiristaanaa kan ortodoksiis ta'e kan ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaas ta'e kan biyyootan biroo hedduu akka ilaalu na gargaareera. Kun immoo manni amantaa keenya karaa aartii kanaan jechuudha. Addunyaadhaafis ta'e karaa hafuuraatiin waan guddaa akka isheen kan biraan gahamne ganaa dubbifamee ta'u kan fuulduratti dubbisnee bira gahuu qabnu kan dubbisuu qabnu wanta bal'aa akka isheen qabdu akka nu hubadhu na taasiseera. Manni kiristaanaa ijoollee karaa garaagaraatiin ni barsiisti. Ogummaawwan garaagaraa mana kiristaanaa keessatti kennaman hedduutu jiru keessattuu kan karaa aartiidhaan wantoonni jiran jechuudha. Haala biraannaa irratti barreeffama ta'uu danda'a, fakkii ta'uu danda'a, bobboca
garaagaraa dhakaa irratti muka irratti ta'uu danda'a. Wantoonni adda addaa ogummaan durii kaasee ture kennamaatii tureera. Wanti irraanfatamee yaadu garuu ani biraan geenye ta'uu danda'an beeku malee ogummaan karaa gamoo jiru kun durii kaasee akka mana kiristaanaa keenyattis ta'e isa duras seenaa mana kiristaanaa seenaa kitaaba qulqulluu keessatti beekamaadha addunyaa irrattu seenaan karaa kitaaba qulqulluu keessatti jiran gamoowwan gurguddaa diizaayinii adda adda ta'an hojjechuudhaan beekamaadha. Isa garuu yeroo ammaa kanatti akka oofishaalii akka mana kiristaanaatti wanti kennamaatii jiru gaadhee yaadu ani. Garuu baasii fi qisaasii garaagaraa ishee qunnamuuf waan ishee gargaaruuf jechuudha. Bal'inaan osoo irratti hojjetamu ta'e namoonni yookiin immoo ijoollee mana kiristaanaa keessatti guddatan gara arkitekcharii kanaatti seenaniitu jechuudha. Mana amantaatiifis ta'e seenaa biyyattiitiif waan fooyya'aa ta'e hojjechuu kan danda'anidha. Maaliif akkuma duraan kaasee ogummaa dhokataa fi ogummaa namni biraan geenye hedduutu mana kiristaanaa keessa jira waan ta'eef jechuudha. Manni kiristaanaa yeroo hojjetamu akka gamoo alarraa waanuma rogarfee walirra keeyyatoo teechisnu miti. Beekumsa guutuu kan qabudha. Mana kiristaanaa wayii ilaaltee ta'u kan sillaasee ta'uusaa kan qulqulluu Gabreelii ta'uusaa kan maalii akka ta'e akka hubachuu dandeechuutti kan hojjetamu waan ta'eef beekumsa guddaa kan ofirratti qabudha. Nama kitaaba taa'amee ta'u dubbifamuu danda'u. Seenaadhaaf illee kan taa'u waan ta'eef jechuudha. Durii kaasee seenaadhaaf kan ta'an gamoowwan akkuma jiran jechuudha. Har'allee ijoolleen ishee sirriitti baratanii ta'u barumsa karaa lamaanuu kana kan qabatan ta'e kan addunyaas ta'e kan hafuuraa keessattuu karaa aartii fi karaa gamoo diizaayinii gamoo kanaatiin waan haaraa fi waan dhaloota taanuuf qarshii ta'eetoo taa'uu danda'u. Yaadannoo ta'eetoo taa'uu danda'u. Godambaa keessatti taa'uu danda'u. Hojjechuu ni danda'u. Baasisuurraa kan hundumarraatii ishee hambisaa jechuudha. Ishee hambisuus ni danda'a. Waan seena qabeessa illee akka hojjetuuf ishee gargaaruu danda'a waan ta'eef sirriitti ciminaan osoo irratti hojjetamu ta'e yaada hedduun qaba. Barataa taatee diizaayinii gamoo kana qarshii miiliyoonatti tilmaamu kana gatii malee kennaa eebbaan argadha jettee mana kiristaanaa sana guddise haadhaaf immoo kennaan gaafattuttee garaattitti manni kiristaanaa egaa akkasiidha ijoollee akkasii kana nan qabaa jettee kan hojjettee otoo kolleejjii fi yuunivarsiitii kanaatii bantee moo caalatti fayyadamtii kan jedhuun gudunfuu dandeenya jechuudha. Guddaa si galateeffannaa daaqoon arkitekti Boonsaan faarfataadhas. Faarfannaadhaas mana kiristaanaa tajaajilta. Karaa hundumaanuu jechuudha. Mee hordoftoota qophii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessa biyya alaa ta'anii jiranii fi tokko mee faaruudhaan hafuurawaadhaan nu bohaarsimee hafuurummaadhaan immoo tokko fudhatamuuti. Mee faaruu kee keessa faaruu tokko nu faarfadhu. Tole faaruuwwan keessaa isa Durree Maariyaamiidhaaf faarfadhe tokko jira. Fannoo jalaa si arganne kan jedhu isa saniif faarfadha. Fannoo jalaa si arganne kennaa waaqa keenya nagaan siif haa ta'u Maariyaam ati haadha teenya. Fannoo jalaa si arganne kennaa waaqa keenya nagaan siif haa ta'u Maariyaam ati haadha teenya. Nagaan siif haa ta'u Maariyaam garjenne harka si fuuna duuti nurra darbeera waan nuuf deesse fayyina jechi nuuf ibsoon jiru hamma nuti si jaalannu takkallee sinuuf hinoo yeroo hundaa si faarsinu jechi nuuf ibsoon jiru. Hamma nuti si jaalannu takkallee sinuuf hinoo yeroo hundaa si faarsinu. Sagalee jireenyaa si haa dhageessisu qulqulleettiin Dubree Maariyaamiin dhugumatti kennaa eebbatiin isaa eebbistu. Ammas eebbistee jirti. Amma qulqulleettiin Dubree Maariyaam fakkii ishee harka ishee bal'istee Kiristoos fannoo irratti ilaalaati yeroo fudhattu fakkii nu keessatti kaastetta ogummaa fakkii qabdu sanan jechuudha. Ibsa qulqulluu Luqaas keessatti qulqulluu Luqaas barreeffamni ni barreesse fakkiidhaan barreessee jedhamu barreeffama fakkii kan jedhamu jira gaafa ibsitu gosoota barreeffamaa keessaati si'ilaawi magalaca agalaalas
yookaan fakkiidhaan ibsame barreeffamni isaa. Yeroo dhaqxee loowwanii fi harreen akkasumas seelumee fi jiran bakka sanatti wal argita. Hoggaashiin huccuudhaan yookaan immoo uffata sana gooftaa keenya martee bakka foon horii sana keessa ciibsitu keessa keetti ilaalaa deemta. Faaroma faarfatte kana keessatti walaloosaa fi yeedaloo sanyuu sii qopheesse. Walaloo fi yeedaloosaa ofumaaf hin barreesse. Walaloos yeedaloos. Kanaaf gannaa guutuu qabdaa jechuudha. Irra deebiidhaan Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessu. Dubree Maariyaamiin xumura kee siifaa miidhagsu kana caalaa mana kiristaanaa akka tajaajilu Waaqayyo eebbasaa siif haa laatu. Faaruu yeroo faarfattu gaa kennaa kana dabalataa qabdaa. Manni kiristaanaa immoo si eeggatti. Dhaloota kana keessatti nama shakkiin qabu maalidha? Kennaa qabanitti akka fayyadamaniif tokko dargaggootadha. Umriin dargaggummaa immoo akkuma beektu umrii yeroo eebiddummaati jetti manni kiristaanaa yeroo barsiistu. Kennaa qaban kana yeroo baay'ee egaa guddatanii booda egaa maallaqni dhufee egaa beekamtiin dhufee booda kan gatan jiran argaas jirra. Daaqoon Boonsaan arkitektiidhaanis ogummaa kanaanis faarfannaadhaanis amma guddachaa jirta biqiltuu reefu arginu keessa mana kiristaanaa keessa tokko. Boruu kee maaliin qajeelfachuu barbaadda? Akka beekamtiin dhufee sirraan fudhanneef, akka of tuulummaan dhufee sirraan fudhanneef, maallaqni dhufee akka sirraan fudhanneef maaliin eeggatti manni kiristaanaa ati akkamitti eeggattamee kan jedhu akkamitti nu kaasta? Dhaloota biraatiifis kan si fakkaatuuf ergaa qaba waan ta'eef. Kan jalqabaatu irraa yeroo si ka'u namni waan fedhii isaa keessa jiru jiraachuu qaba jedheetan yaada. Jalqaba duraa keessa isaa waan gaariidhaan guutuu qaba. Barumsa mana kiristaanaatiin sagalee waaqayyootiin keessa isaa eega guutee booda wanni inni yaadu wanni inni hawwu waan gaarii ta'a jechuudha. Waan hundumtuu garaa fuuraatti isa harkisa waan gaarii fedhaa jechuudha waan gaarii hawwa. San booda immoo isa hawwu sana jiraachuudhaaf kadhannaadhaan cimuu qaba. Ani sootee amma irratti kanan ga'e dhugumatti dandeettii kiyyaan osoo hin taane waan naa kenne akkanaaf eebbisuuf waan dabalataa immoo akkanaaf kennuuf waaqayyo waan kadhadhuufidha. Inni sirriin si jedheetan yaada. Of tuulummaadhaan cubbuu garaagaraatiin akka waan qabnu hin dhabne immoo akkuma jedhame cubbuu fi qorumsa kan mootamuu danda'u akkuma jedhe maanni kadhannaa fi akka waaqayyoon jaallatutti coomiif kadhannaadhaan jabaachuudhaan jechuudha. Waaqatu namaaf eega waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu nama hundumaadhaafuu kan akka kiyyaa karaa garaagaraatiin mana kiristaanaa tajaajilaniifis ta'e gara tajaajilaatti dhufuu warra barbaadaniif waan hin jedhu kadhannaadhaan akka cimanii fi barumsa mana amantaatiin immoo akka jabaatan jedheetan gorsa. Daaqoon faarfataa arkitekti Boonsaa Nugusee umrii xiqqummaa keessatti egaati waan baay'eedhaan si argaati jirra. Manni kiristaanaa qulqulleettiin hawwiidhaan kan si eeggattu mucaa hawwii taate yookaan immoo yeroo rakkinaa keessattuu bakka jirtu umrii keessa fayyadamtee daa'imummaa keetiin mana kiristaanaa keessatti guddachuun kee oolmaa ati qabdu immoo hojiin kee mul'iseeti jira. Kanaaf xumura kee keessatti kan barbaadnu akkuma jette kadhannaadhaanis jabaattee dhaloonni manni kiristaanaa si kadhachaa si kunuunfattee guddifachaa deemte manni kiristaanaa boruu abdii qabdi. Maaliif manni kiristaanaa dhaloota qabdu abdii qabdi jedhu abbootiin mana kiristaanaa. Daa'imman yeroo waca mana kiristaanaa keessatti hin dhorkinaa abdii mana kiristaanaa akka qabdu barree jira. Dhaloonni kana keessatti guddata jedhameeti dubbatama. Kanaaf seenaa kana keessatti immoo dhaloonni kun yeroo mul'atan manni kiristaanaa ijoollee akkasii gaafa qabdu immoo abdii qabdi. Kanaaf kunuunsa gochuu qabdu keessatti gaatee nuti miidiyaa sootiriyaatiin miidiyaan sootiriyaa jechuun miidiyaa fayyinaa jechuudha. Wantoota wal'aannaman jechuun dhaloonni kun guddachuun mataansaa wal'aannii tokkodha. Yeroo kiristaanotaa jennee kan laannu tajaajila keessatti manni kiristaanaa tajaajila barbaaddi kan akkasii kun immoo fireewwan har'a reefuu daraaranii firee buusuudhaaf deemaa jiran kana iddoon suni kunuunsi suni bakki kennamuufi akka qabu ergaa miidiyaa sootiriyaati. Egaa sana keessatti manni kiristaanaa karaa hundumaan argaati jirta. Caalatti manni kiristaanaa dargaggoota irraati maal barbaaddi? Dhaloota akkasii kanarraati maal barbaaddi? Atoo maaliin tajaajiluu barbaade irra caalatti kan jedhu kanaatiin miidiyaa sootoriyaa keenya qophii irraa guduunfineeti faaruu tokko nuuf faarfattee baataa kanaatiin xumurramee dargaggeessa irraa maal eegdi dhaloota kanarraati kan jedhu manni kiristaanaa. Manni kiristaanaas ta'e waaqayyoon dargaggoota irraa maal eega kan jedhu gaaffii salphaanatti fakkaata. Akkuma kitaabni jedhu yeroo dargaggummaa keetii waaqayyoo kee yaadadhu akkuma jedhame jechuudha. Dargaggummaan wantoota nama dogongorsan hedduu qaba. Yeroo akkasii kanatti garuu barumsa mana kiristaanaatiin jabaatanii waaqa isaanii osoo hin irraanfatin jireenya addunyaa keessaa
kan hafuurummaa isaanii osoo isaan dhabsiisin hafuurummaa isaaniitiif immoo iddoo guddaa kennuudhaan mana kiristaanaa abbootiin keenya dhiigaa fi rakkina cimaa keessa dabarsanii too har'aan nuuf ga'an ammoo dabareen kan keenya waan ta'eef cimina qabnu hundumaadhaan Waaqayyo akka nu gargaaru kadhachaatii dhaloota dhufuuf mana amantaa abbootiin nu kennan irratti hoo dandeenya sirrii fooyyessinee yeroo jedhu akkuma isaan barbaadan sanatti akkuma seera mana kiristaanaatti jechuudha. Waan olaanaa fi waan seenaadhaaf ta'uu danda'u nuyi akkuma abbootii keenyatti hojjennee dhaloonni dhufu immoo akkuma nuyi dhaloota darbee galateeffannu waan hojjetaniin nuyi akka nu galateeffatuuf yeroo nuti hojjennu yeroo dargaggummaa kana dhiitanama. Ittaanii ati maaliin tajaajiluu barbaadda mana kiristaanaa kan jedhu gaafa kaasnu? Ani akkuma amantaa kiyyaattu jechuudha. Wanti ani amanu tokko milkii jireenyaatti jedheetu wanti ani amanu jechuudha. Milkaa'ee jedheetu kanan amanu jireenya kiyya keessatti wanti ani qabu hundumaa keessatti Waaqayyo antiin galateeffamoo ta'e qofaa jechuudha. Wanti ani qabu wanti naa kennu wanti ofii kiyyaa fidu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kan Waaqayyo gammachiisu. Wanti nuyi qabu hundumtuu Waaqayyo kan ittiin galateeffannu Waaqayyotti galateeffamu ta'uu qaba. Isin laalaniit abbaa gosa samiirraa galateeffatu waan ta'eef akkuma jedhame wanta qabnu hundumaadhaan Waaqayyo galateessuu danda'u qabna jechuudha. Kanaafuu aartii naa kennameen waan naa kenname hundumaan jechuudha. Qaama naa kennameen yaada naa kennameen sammuuf beekumsa hamma naa kenname hundumaadhaan Waaqayyo waan natti galateeffamu hojjechaatii waan qabu hundumaadhaan mana kiristaanaa tajaajilatii jiraachuun barbaada amma dhumaatti jechuudha. Mee kana egaa kaasteetii dubbii fidaa yeroo tokko barreeffama artisti Lammaa Guyyaa irratti waan tokko dubbiseen ture. Otooni ogeessa fakkii kaasuu artistii kan immoo aartii kanan otoon jiraachuu otoon hojii kana keessa jiraachuu baadhee waggaa 50 caala jiraachuu hin danda'u ture jedheetii dubbateera. Kanaaf otoo mana kiristaanaa keessaatii hafta ta'eetii wanti manni kiristaanaa si dhabuu isheetiin itti hafu jiramoo caalatti ati ishee dhabuutu situ miidhamaa madaalli kana keessa dargaggeessa akka of ilaaluu barbaadaniin barbaade waggaa 50 caalan jiraadhu kan jedhu sana ogummaa jaallattu keessa jiraachuu fi Waaqayyo jaallattu wajjin jiraachuun immoo faayidaa sanatti himee dargaggoota kanaaf ergaa dabarsachuu marra. Akkuma kaaste waan namni waan jaallatu wajjin jiraachuun isa jireenya dheetoo kan inni lakkaa'u jechuudha. Osoo ati yaadiin osoo ati wanti ati eegne wanti dhufuun rakkinni fi gadadoon garaagaraa jireenya kee akka jibbiitu si godhu. Dhugumatti garuu Waaqayyo si fayyamee carroomteetoo waan jaallattu hojjechaati waan jaallattu keessa jiraachuun dhugumatti jireenya teetoo lakkaawwattu isa. Akka addunyaatti akkuma ati kaaste inni sirriidha. Aartii jaallattu wajjin jiraachuun hojii jaallattu faana jiraachuun akkuma jiru ta'ee yeroo jiru Waaqa si jaallattuu fi Waaqa jaallattu wajjin jiraachuun immoo akkasumatti jireenya teetoo lakkaattu jireenya Waaqa faana jiraatte waan ta'eef jechuudha. Kaansaa waan lakkaa'amu miti of hin taane waan ta'eef jechuudha. Of taateetoo kan jiraattu akka Waaqayyo si uumetti yeroo jiraattu hin jire yookaan jireenya naa biraa jiraachaa jirta jechuudha. Kanaafuu dargaggoonni jireenya hafuurummaatti dhufuun barbaachisaadha. Jireenya hafuurummaa barbaachisaadha moo dirqama dargaggoonsa? Dirqama sirriitti. Waaqayyo maal dhabaate amma yoo ati Waaqayyo biraatii baate Waaqayyo maal dhabaa? Ati Waaqayyooti yoo adda baate ati maal dhabda? Garaagarummaan Waaqayyo irraatii Waaqayyo ati yoo jiraachuu baatte dhabuu fi ati Waaqayyo dhabuu keessatti ati Waaqayyo raddabuu keessa kan ati dhabduu fi ati Waaqayyo raddabuu keessatti kan Waaqayyo dhabu mee wal bira qabiitii madaali. Waaqayyo ammas yoo dhabe maaltu itti hir'ata? Ati garuu Waaqayyo yoo dhabde kan jedhu wal bira qabdee gaafa dhaltu. Qulqulluu Daawit maal jedhaa Faarusaa keessatti jireenya namni jiraachuu barbaadu eenyu jedhee gaafata. San booda namni jireenya jiraachuu barbaadu koottaa Waaqayyo sodaachuus hin barsiisa. San booda cubbuu irraa fagaadhaatu jiraadhaa jedhee barsiisaa jechuudha. Kana jechuun namni akkuma kaasne jireenya namni argachuu barbaadu namni jireenya gammachuu isa sirriisan Waaqayyo irraa kan argamu gammachuu isa sirriisan jiraachuu barbaadu dargaggeessas ta'e waan fe'ootee jechuudha. Namni isa barbaadu sun akka dirqamaatti sun ta'uu barbaade jireenya barbaada taanaan gammachuu isa sirrii Waaqayyo irraa argamu barbaada taanaan kan dhugaa dirqama dhufuu qabaa jechuudha. Dirqama dhufuu qabaa jechuudha. Garuu immoo Waaqayyoon ofiisaatii dirqamaan waan nuuf kenne hin jiru miti fedhiidhaan hoo barbaanne fayyina hoo barbaanne immoo bahuu dandeenya wanti jechuudha barbaachisaadhaan jedhee isaa fi jireenya hafuuraatti dhufuun fayyuudhaaf jireenya isa sirrii gammachuu qabu Waaqayyo faana jiraachuudhaaf dirqamaa jechuudha. Jireenya hafuurammaa yeroo jedhamu akkuma duraan kaaste akka ergamootatti jiraachuu hedheetu namni sodaatu immoo hedduudha. Keessattuu dargaggoonni bara kana baay'ee sodaatu hafuurummaa waan jedhu kana jechuudha. Qulqulluu Phaawulos maal jedhaa hafuurri tokko kennan garuu adda addaa akkuma jedhu sana jechuudha. Akka ergamootatti warri jiraachuudhaaf kennameef jiru. Nu keessas jiraachuu danda'an beeku.
Garummoo hafuurummoo gaidhamu isa qofaamti jechuudha. Kennaa qabnu hundumaadhaan kennaa waaqayyoon kennu lallabuudhaan ta'uu danda'a, faaruudhaan ta'uu danda'a, aartiidhaan ta'uu danda'a waan bara jireenyuma keenyanuu waaqayyo akka galateeffamu gochuu hin dandeenye bakka jirru hundumaatti jechuudha. Bakka jiranitti hafuuraa ta'anii jiraachuu hin danda'u. Dirqama kawaalatti galuu qabu, dirqama jireenya addunyaarraa adda cituu qabachuu miti jechuudha. Bakka jiranitti seera waaqayyootiin of eeganii jiraachuu hin danda'u yaadeedhuun qaba. Kanaaf ergaa kana dargaggootaaf har'as borus kana dabarsuu dandeessa. Waaqayyoo nu dhabe homaa dhabuu hin dhabu. Waaqayyoo addunyaan utunuumis mootii ture akkuma jedhe qulqulluun Daawit. Kitaaba Heenoo Kaayilee tokko irratti maalan dubbisee Waaqayyoo lafa uumeera. Lafa irratti immoo biqiltoota uumeera. Lafti biqiltoota malee jiraachuu hin dandeessi. Mukti garuu lafa malee jiraachuu hin danda'u. Waaqayyo galaana uume. Galaana keessatti bineensota galaana keessa jiraatan uumeera. Galaanni bineensota galaana keessa jiraatan malee jiraachuu ni dandeessi. Bineensonni galaana keessa jiraatan amfibiyaanonni, reepitaalota isaan jennu sun, qurxummiilee isaan jennu sun galaana malee jiraachuu hin danda'an. Egaa lafti biqiltootaaf amfibiyaanonni fi reepitaaliyoonni kun qurxummiileen kun bishaaniif bishaan jireenya isaaniiti, mukaaf immoo dacheen jireenyadha. Kana booda nama hoo jedheet kaaseeti Waaqayyo nama akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti. Kanaaf nama Waaqayyo ofiisaatii uume. Bishaan bineensota sana haa uumtu, haa baastu jedhee hin ajajee hin baaste. Lafti dacheen kun immoo biqiltoota kana haa biqilchitu jedhee ajaje hin biqilchite. Kanaaf biqiltoonni lafa malee qurxummiileenii fi warri bishaan keessa jiraatan bishaan malee huma gatiin qaban yookaan immoo abdii humaan qaban. Namni immoo eenyu malee? Waaqayyo malee. Maaliif? Akka bifa keenyatti dheera. Kanaaf akka Waaqayyootti jiraanne waan dhabnu hin qabnu. Tole jettanii yoo ajajamtan eebba biyya lafaa ni nyaattu. Kan biyya samii qophaa'ee jira. Tole jettanii ajajamnaan isa biyya samii isinii qophaa'ee miti, isa biyya lafaa yoo nyaattu. Kanaafuu dargaggoonni keessattuu dhaloonni ammaa mana kiristaanaa keessatti guddadhaa, jiraadhaa, eebba lafaa isin nyaattu jettee nu affeerta. Guddaa galatoomii mee xumuraa jirra. Faaruu tokkicha nu faarfadhu mee xumurraa kanaati qophii keenya kutaa lamaffaa mee har'a qabannee dhufne kanaan xumurraa mee faaruu tokkicha faaruu kee keessaa faaruu gaabbisaa ta'u faaruu kaan isaa ta'u nu faarfadhuuti kanaatiin xumurra. Faaruu gaabbii jala sanyaa tokkoon qaba. Oolmaa keetiitu naaf baay'eete kan jedhu isa faarfannaa jechuudha. Oolmaa keetiitu naaf baay'ate. Na uumtee turtee jannatatti aangoo kennitee hundarratti wanta naaf malu hunda uumtee kennaafoo kee natti uwwistee wanta naaf malu hunda uumtee kennaafoo kee natti uwwistee. Oolmaa keetiitu naaf baay'ate. Dhugumatti sagalee jireenyaa, sagalee bara baraa faarfannee argamuu taasisa dhageessisu. Qulqulleettiin Dubree Maariyaamii ammannaa ishee keessatti yeroo hundumaa si yaadattu. Mana kiristaanaa keessatti guddachuun oolmaa Waaqayyoo, oolmaa kaleessaa ta'ee san hundumaa yaadachuun kennaa hundumaa caala Waaqayyoo dhabdee akka hin baane gannata keessatti waan dhabdee waan dhabne hin jiru. Umrii dargaggummaatti Addaam kan gannata keessaatii bahe waggaa 7 fi ji'a tokko guyyaa 17 waggaa 30 irratti dabalte naannoo waggaa 37 ta'a jechuudha. Kanaaf achi keessaa dhabuun baroota 5,500 gidiraan argisan gaafa yaadattu Waaqayyo dhabuun maalinni kan jedhu sanadha.
Waaqayyo argachuun immoo kennaa akkata amma faarfattee yeedaloota amma faarfattee ergamoota wajjin kan nama dhaabsu sana keessatti akka jiraannuuf kennaa kana jira dargaggoota koottaa manni kiristaanaa haadhaadha kennaan ishee haadha wanti hundumtuu guutuu ta'eefidha waan hundumaa qabdi koottaati waraabbadhaa nyaadhaa dhugaatii kan biyya lafas kan biyya samis jiraadhaa ergaa jettu qabdi kanatti amma dabarsite suni kanaaf dhugumatti sagalee jireenyaa siyaa dhageessuuf faarfannaadhaanis ogummaa arkitektiidhaanis fakkii kaasuudhaanis mana kiristaanaaf kana caala guddattee si argine kana caala immoo mana kiristaanaa tajaajiltee dhuma kee akka Waaqayyo miidhagsu dhuma keenya nuuf miidhagsu xumura keenyas Waaqayyo nuuf miidhagsu miidiyaa Sotoriyaatis hojii jalqabde akka xumursiisu sumaanii Waaqayyo hunduma keenya jalqaba keenya akkuma nu kakaasee xumura keenyas akka nu xumuru Waaqayyo eeyyama isaa nuuf haa ta'u guddaa si galateeffanna. Galatoomaa sana. Egaa wanti guddaan ergaan dabarsuu barbaannu maalidha? Egaa Daaqoon Boonsaa Nugusee arkitektiidha. Ogummaa fakkii mana kiristaanaa ogummaa isaa sirnaan ulaagaadhaan isa baratee fi isa mana kiristaanaa keessatti guddateen waan hundumaan iyyuu beekamtii kan argateera. Diizaayiniin kawaala manbara birhaan qulqulleettii Sillaasee Direedawaatiif kaase namoota muuxannoo waggaa hedduu qaban caalaa beekamtii argatee tokkoffaa ta'e amma bu'uurri isaa jalqabaatee akka jirudha. Gamoon giraawundi pilaas 4 ta'e qulqulleettii Sillaasee Inxooxxootiifis kaase akkasumas hojiin isaa jalqabameera. Kanaaf warri diizaayinii kaasifachuu barbaadan ogummaa mana kiristaanaatii fi isa barate arkitektiidhaan isa barate sana tokko taasisee mana kiristaanaa miidhuu ishee dhugaa ta'een halluu fi qalama walitti dibanii 3D'dhaan hojjechuu miti. Dhugaa mana kiristaanaa keessa jiru akkamitti akka ibsamu hiikni jalaatii kaasee amma gubbaatti hanga fannoo isheetti jiru foddaan maaliif akka barbaachise killeen guchii maaliif akka barbaachisu ifni keessa taa'u qalamni barbaachisu halluun sun maal akka dabarsu wajjin mana kiristaanaa keessa bilchaatee guddatee kan jiru waan ta'eef diizaayinii mana kiristaanaa Daaqoon Boonsaa Nugusee arkitektii wajjin wal qunnamuu dandeessuun asumaan dhaamsa keenya isa xumuraati hanga qophii keenya yeroo kiristaanotaa kan biraatiin walitti deebinutti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u dubreen Maariyaam eebba isheetiin wajjin haa taatu ergamoonni qulqulloonni araarsummaa isaaniitiin wajjin haa ta'anii nagaatti.